ogeessi doktoroota afaan Oromoo dubbataniin lammii Oromoo kan ta'aniin kan yeroo duraatiif Ameerikaa osoo hin taane Minnesota keessatti ijoollee teenyaan ilmaan keessaniin asitti gartee argame. Maaliif maaltu adda isaan godhee maaltu isaan qopheessa waan jiru isaan gaafachuudhaaf isaan bira jirra. Meegaa waliin nafaana bu'aatii hordofaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد أمين. أكم يسين؟ أيوة. جبا. مالي جرتان؟ خنوا وانا تجربة مقارنة. خطة ميجا ولمان سنة لا خطة. قاري قال فردا دعوتو تكين جمي نفانا بوجا. خنوا أكم مقارنة تي خني سنة كلينيكاتي. خنوا خنا فكاتا. كانت هي حركان جوان كبتن قرتي منقطون تجي قرتي gargaaruu feete akkanatti gargaaramaa kanaan ol baani. Hatta amma namni wiilcheeriidhaan deemu takka immoo gaariidhaan deemu kan lafa tana gartee jilbiyoo dhukkuboo jiraatellee asirra bahee achiin gabuu danda'a jechuudha. Kuni akkasitti tole. Kuni rikwaayimentii isaa tokkooti. Bikka tanaan warra gartee wiilcheeriin ba'u warra gartee waan bilaatiin gargaaramaa deemu. kun akkaataa waan itti haalatti deemaniini. Mukni kun qagartu kuni muka kana qabatanii deddeemuu danda'anii ammas gizee wiilcheerii fa'aan deeman namni kana qabateeti if harkisa gartee namni garii wiilcheerii ta'u motora hin qabne namni qabu akkasitti deema. Ammas kanumatti aansee wiilcheerii qabna namni gartee gizee asirraa gabboo fedhe wiilcheerii saniin gargaarree gadi baasuu dandeenya ila hanga makiina isaaniiti jechuudha. daawwattoota keenya gaa iddoon nuti jirru tun Central Family Clinics jedhamti. Meegaa waan Central Family Clinicin tahee walumaanuu laaluu teenya gama bitaa kiyya kanaan immoo kursii hedduutu argama. Bakka maaliiti bakki tun? So akkuma beektanitti namni gizee mana klinikaa dhufee bakka taa'uu qabaachuu qaba. Kuni bakka gartee namni hanga gartee appointment isaanii doktora isaaniitti hojii qunnamanii ta'anii itti hafuura baafatan takka yoo gartee namni isaanii hojii dhufe gartee namni isaan fide kun bakka itti hafuura baafatanii hangasuu appointment isaanii itti eeggatanii. TV jira ammallee gartee ijoolleen yoo dhufte waan ijoolleen itti taphattu jira jechuudha. Gabaabatti namni tokko gizee alarraa ol seenee iddoon inni dura dhaquu qabu eessa? Namni gizee dura ol seenee akkuma gartanitti asirraa dhufeeti front desk keenya gizee so amma doktor Obsaa miti namni achi jiraachuu taa'u nama biraati jechuudha. Sani dhugo baanta bakka sana namni jiraachuu qabu gartee nama simatu bakka gartee namni itti simatu nama lamaatu osaa akkuma gartanitti kompiitara lamaa jira gizee takka illee nama lamaatu os jiraatamu gizee hedduu bakki tuni akka gartee namni gartee wiilcheeriin deemuu fi daa'immaniis fi gartee namni lafa gartee asii ol dhaqamne akka heeraatti bakki gartee fuula arkanii nama wajjin haasawwan qabaachuu qabanii kanaaf bakki tun akkasitti tolte tun ol kaati tun gabbuuti tanaafuu haala itti gargaaramaniif mijaawaa ta'ee waan qophaa'e kuni. Bakki dura nama itti simatan iddoo tana jechuudha. Bakki dura namni itti simatu iddoo tana. Doktor lamni isaa gahee doktorrii takka narsiin yeroon ta'e dhiyaatteeti taraateeti kottu jettuunitti iddoo taa'umsaa tana taa'eeti hafuura asitti fudhata jechuudha. Iddoo tana taa'eeti hafuura fudhata bunaa jira shaayii jira gartee TV illee ni jira. TV kanarratti akkuma fuuldura arkutee sanitti gartee barnoota adda addaa irra kaa'uudhaaf yaada qabna. Akkasumatti gartee kunis akkasitti qophaa'ee bishaan illee fuulduraaf asitti qopheessinee nama bishaan dhuguu fedhe sanis ni qophaa'aaf jechuudha. Kitti simatamnu sun achirraa gartee gaamee garam akka nu geessan mee doktor Amiin gaafannaa asii achi balbala biraa jira kutaa biraati jira mee doktor asii achi akkamitti dabruu dandeenya maaltu kana duuba jira? Akkuma duraan jannatti namni gizee achitti simatame gartee appointmentii isaaniitiif gartee cheekiniif godhe as naannoo kana dhufee gadi ta'a. Gizee narsiin achirraa gizee appointmentiin isaanii geessee yaamaman hulaa kana keessa dhufa jechuudha. Hulaan kun akkuma isin gartanitti koodii qaba namni tokkolleen akkuma dhufee seenuu hin danda'u. Namni gartee narsiin hin hayyamneef yookaan namni tokkolleen narsii wajji
dabalamee deemuu dhufuu qaba malee akkanumatti ka'ee keessaa fi alaas deemuu hin danda'u. Kuni wanni ta'eef waan hedduu fi gartee privacy yookaanis gartee qulqullummaa fi gartee kabajaa waa'ee namaa gartee namni biraa akka hin dhageenye kuni gartee kan kilinika faranjiiti alattillee kan adda ta'ee haala bareedaadhaan irratti hojjetame kan toledha. Tanaafuu kan akka hubattaman feena. Ayyee eegagaa achiin nu ol seentanii arma keessa wanni jiru hedduun galmee yookiin mana qormaataati. Mana qorannoo kun yookiin exam roomii kana keessa akka ammayyaatti qopheessinee jirra. As keessa akkuma gartanitti iddoon taa'umsaa mijjooytuudha. Namni dhoggaa dhufe as taa'a, ogeessi fayyaa immoo achi taa'a. Hoggaa dura namni himannoo isaatii himata chief complaint yookiin haajaa inni qabu sani eegaas ta'anii haajaalee dhufaniif san himatan booda achirra kompiitarra barreeffama. Achi booda immoo namni kun gartee himannoo isaarra dhaabbateeti dhiiroo dhifkaa akkamiin dhufe dhifkaa san eega beeka booda karaa physical examination yookiin harkaan nama qaqqabachuudhaan nama kana laalanii hoggaa nama kana laalan yookiin asirratti ol baanii bikkituun gartee siree irratti nama laalanii exam table maa jennuun afaan faranjiitti fayyadamne kun faayatan isiinis bareedduudha. Dubbee tana namni keenya gartee sattaratus ni barbaada modesty jechuudha. Kun waan silaa nama interpreetara yookaan hojii dhufu ta'es maaliif mana kana keessa nuti horii jalqabee warra afaan kana dubbatullee taanu tajaajiltuu bebbeekamtuu fayyaa tajaajilan asitti qacaruudhaan hojii hojjechuuf teenya sanumaafuu namni yoo kamaatii hojii dhufu ta'e hunoo akkanatti maatiidhaaf tolchinee jirra. Namni maatii babal'atu faan keessaa manni kun hunoo bal'inni isaanii argitanii. Egaa dooktarri osoo nama exaaminiin goon yookiin nama hin laalle dura harka dhiqachuu qabaa. Harkachi dhiqatee achi booda immoo as dhufee asitti nama laalaa jechuudha. Mana kana keessa kanaatu jira. Manneen waliigalatti torban kan isin daawwachiifneeti. Kan amma akkuma gartee fakkiitti yoo kan fudhannu taate kun immoo xiqqoo gartee maatiin Oromoodhaa wannitti biyya Itoophiyaa san keessatti adda godhutti nama hawaasa bal'aa. Namni keenya ilmaan 3-4 hojii dhufa. Yoo dhufees kun dirri kana fakkaata. Bal'inni isaa kunis gartee manni lameen amma dura laalle kun akka hawaasa keenyaaf ta'u waan armaa gaditti hafe amiin irra deebi'ee isin agarsiisa. Kun immoo haadhoo isaati bal'aadha. Maatii teenya warra gartee ilmaan hedduu qabu manguddoo dhuftee iddoo ta'anii fi keessallee akka fedhan garagalanii bahuu danda'anii jechuudha. Waan hafe amiinitiin isin dabarsa. Fayyaa ta'e Dr. Obsa. Daawwattoota keenya akkuma mana kana laaltanitti mana kana torba kana fakkaatu qabna. Kan isin tajaajiluuf qophaa'e gartee kootaalee itti tajaajilamaa isinin jenna. Okay, amma akkuma duraan eegaletti itti fufnee garaa biraa isin garsiifna. Akkanumatti na duuba bu'aa. Amma karaa laaboraatooriitti deemna. Karaa laaboraatoorii kana namni gizee dhiigaa fi fincaan kennu bakka taa'ee itti eeggatu qaba. Akkuma gartanitti bakki tun bakka namni gartee dhiigaa fi fincaan itti kennuudhaaf gartee taa'ee eeggatu. Kursiileen akkuma gartan kanatti hedduu jira. Akkanumatti keessa seennee mee bakka dhiigatti nama irratti fuudhanii fi bakka laaboraatooriitti dalaganii fi firija gartee adda addaa kana mijaa'ee jira isin garsiifna. Namni gartee namni garii dhiigumuufaadhaaf kennuufaadhaaf dhufa. Gizee as dhufe gizee bakka duraan sanitti gartee simatame gama kana fidanii asitti eeggatee kursiileen kun wanni dhiiga namarraa fuudhuuf kan tolee kan mijaa'ee namni asirra ta'a. Akkanumatti of duuba deebinee gara laaboraatoorii guddoo isin dhaqna. Laaboraatooriin guddoon tana fakkaatti. Firija gurguddaa hedduutu jira. Firijni kun gartee dawaalee fi takkaayis gartee waan adda addaati keessa kaayama. Akkuma gartanitti duuba kanallee yoo ilaaltan maashinni kun maashina gartee waan onneen dalaydu kan waraabu. Tanaafuu gartee yoo gartee rakkina onnee faadhaan dhuftan haala kanaan yaalamtan
akkanuma duuba kana gartanitti onni keessa waan jiru nuuf isiniif ibsa jechuudha. Kana marmartanii. Kuni waan gartee onneen tun osoo hedduu keessan seenne waala haala lamatti ilaalamti. Wanni takka gartee elektirisiitiin akka qaama siiqitti keessa deemtu kun isa waraaba waa hedduu namaa himti. Tanaafuu kun hedduu barbaachisaa. Akkanumatti duuba kanarratti illee maayikirooskooppiitu jira. Gartee kuni dhiigaa fi fincaan illee waan itti ilaalanii gizee osoo gizee tolchite booda akkanumatti maashina adda addaatu jira as gubbaa akkanuma yoo gartan illee maashinni kun gartee yoo meeshaa takka itti fayyadamte akka meeshaan san gartee dhukkuba nam tokkorraa nama tokkotti hin dabarsine as keessa keesseeti gartee tolchiteeni dhukkuba sanirraa ajjeeftaa jechuudha. Akkanumatti yoo gamana dhuftees bakki sun fuulduraaf gartee bakki gartee waan adda addaatti goone itti maraammarree itti ilaallu akkuma gartanitti sinkii habba lamaa jira bakka harkatti dhiqatan bakka gartee laaboraatooriin tun qulqullooytee akka eegamtu taasiftu jechuudha. Gizee waan akka mana hakimaa keessa dalagan gizee garii wanni adda addaa afaan fuulatti faca'uun mala gizee san fuulatti facaate kuni gartee waan fuulaa fi ija nama dhiqu workroomii isin dabarsinaa Dr. Obsattiin isin deebisa. Dr. Obsaan keessa isin yaamu kana. Iddoo teessumaa warri hojjettoota dhufee bakka tana taa'ee waan silaa barreeffamu qabu barreessu kompiitarreen akkanatti tarraa'ee jira. Ammallee akkuma laaltanitti iddoon taa'anii hojjetan kuni marma qaba. Marmi kunis wanti kanatti hojjetameef manni qormaataa kun akkanatti tarree akkanatti garagalee dhufa. Torban kanaa'u hulee takka yookiin fodda tanaan illee arguu ni dandeessa. Maaliif namni hojii hojjetu wal millataa wal argaa waan silaa tajaajilama asiitiif akka gaariitti mijaa'u godhuu fi kun hundinuu akkanatti taa'ee taa'umsisaa hedduu namatti tola. Iddoon tun gaa iddoo yoo rabbi jee namni keenya irraa fayyadamu jenneeti akka gaariitti eegaa jirra. Tarreen gamanaan jirtu karaa bitaa keenyaatiin jirtu tun immoo hojjettootaaf bakka qulqullina lamaa jira. Asiin immoo mana boqonnaa yookiin break room jedhaniitu jira. As keessa immoo medication room dawaaleen as keessatti tolfamaa walitti kuusamu ta'a. Kun as keessa gaa bakka bunaas itti dhaabnee hojjettoota keenya bishaanii fi waan adda addaatiin itti wannagoonaas ta'a. Kana fakkaataa jechuudha. Medication roomiin kunillee akkuma reefu jennetti iddoo itti harka dhiqatan qaba. As keessa qorichinis ta'a. Qoricha as keessaa fuuneeti hajamtoota keenyaan itti tajaajilaa jechuudha. Egaa akkuma duras hulaa ol seentaniin bikkituuni bikkaa dura ol seenanii ittiin namni nagaya nama fuudhee haajaa dhufaniis itti himatanii eeggatanii armaan gadiin itti tajaajilamanii as gubbaa immoo tajaajiltoonni yookiin ogeessonni fayyaa akkasumatti immaas hojjettoonni adda addaa as gubbatti biiroo adda addaa qabanii mee biiroo harmoolii sana ol baaneetu walumaanuu daawwannaa jechuudha. Namni tokko tokko gaasiin ce'ee kabaa'us ni jira, kasuuta deemus ni jira. Amiin ce'ee nu dura bahee ani duruuniin aliveetarri fuuldura yoo wanni as gubbatti tajaajilnitu kan nu dirqama godhatee itti da'uuf teenya. Akkuma agartanitti gubbaan kunis xiqqoo namni alaa hoggaa laale keessisaa akkanan se'u immoo keessinis faaya. Akkuma agartanitti asiin iddoo boqonnaati mijjooyteeti kuno akkanatti teessi. Kun tarteen tun immoo bakka namni gartee bilbilaanis warra haajamtoota asii ittiin yaadachiisanii san qofaa miti ammaas baalamallee bilbilanii namaaf qabu. Asirraa yoo fakkeenyaaf deebiin qorannoo laaboraatooriitii fi raajiidhaa yoo dhuftes bakkitti namaatti bilbilan gubbaa kanarra ta'a. Kun karaa mirgaa kiyyaatiin hulaa afuriitu jira. Gara bitaatiin immoo hulaa 3 jira waliigala 7. Kun ammaaf iddoo administration yookiin warri hooggansaa itti taa'u ta'a. Mee keessattuu biiroo amiin laalle.
Eega jala daawwannee manni kuni maal akka qabus garre booda xiqqoo fooqii gubbatti ol baanee sadarkaa lammaffaa irratti waajjiroota adda addaa jira. Waajjiroota kana keessaa tokko waajjira obbo Amiin Yusuf itti argamu. Amiin akkuma jennetti inni physician assistantii waan inni hojjetus booda gaafii deebii keessatti seenna. Ammaaf nama tokko asii qabateeti waliin haasawaa jiranii waan isaan irraa haasawaa jiran immoo hojii haa ta'uuti. Iddoon tun iddoo maali Amiin? Iddoon tun iddoo gartee waajjira gizee namni gartee dalagaa irra hin jirre gizee waan biraa dalaguudhaaf gartee gizee waan hedduu dalagama gizee gartee peeshantii wajjin dabarsinee waan san waan itti dalaynu ati dhufneeti gartee akka achi gaditti narsii fi gartee doktora achi gad jirullee gartee osoo hin jeeqne as dhufnee gatteenyee gartee qalbii takkaan waan sana hojjannaa jechuudha. Namni illee gartee kan nu wajji haasa'uu dhufu kan gaafii adda addaa qabu yoo dhufe bakka tanatti bakki nu argu jechuudha. Waan namni dhaggeeffachuu barbaanne asitti dhuunfaadhaan isin mari'ata akka isin gaafate jechuudha. Akkuma Naasir himetti Sheek Naasir nu himetti kuni gartee yoo gartee bakki gartee bakka biraallee ni qabna waan saniif mijaa'ee booda gizee gabbuunee isin garsiifna. Kuni gartee namni tokko gizee dhufee dhuunfaadhaan gartee waan takka gartee namni kan dhageenye si hojii haasa'uu fedhu bakka tana dhufa. Bakka biraatis gartee bakka waan adda addaa itti hojjennu isin garsiifna gizee gad deebine. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماتي في daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Islaamic Television bakka jirtanitti nageenya rabbi isin qabu jechaadha. Akkuma gartee egaa agartanii jirtanitti arguuf illee teessanitti ammaan tana iddoon jiru tuni Central Family Clinic keessa jirra. Mee Central Family Clinic kun gaa wanni dila amma argaa turree bakka kanatti gartee waan inni fakkaatu malee hojii akkam akka as keessatti dhibbaa gaggeeffamu hin gaafanne. Duraan dursee gaamee gahee isaaniitii fi maqaa isaanii gaafanne eegas booda gama gaafii fi deebisatti dabarra. Mee gama nama bitaa kiyyaatiin jirurraa isinii jalqabaa jechuudha. Assalaamu alaikum. Namni nan beekne illee yoo jiraate namni cinaanis na beekaa kan nan beekne isin jira immoo maqaan kiyya Amiin Yusufiin jedhama. Ani Master of Physician Assistant qaba. Lafa hedduun hojjedhe emergency amata 10 waliin dalage akkasumatti illee hospitaala keessa illee bakka adda addaa gartee bakka ICU illee ni hojjedha. Kanaafuu maaliif wanti kun barbaachise waan jiru mee itti deebineeti gartee irraa dubbannaa. Ayyee nama muuxannoo yeroo dheertuu qabu biraa qabaachuun waan gaarii. Maqaan kiyyaas Obsaa Hassanii. Ani karaa ogummaatiin internal medicine baradhe. Eegaan hojii jalqabe amma bara 2012 residency yookiin leenjii jennaani. Internal medicine kana gaa afaan Oromootti hiikonaan jettanii dhukkuboota keessaa jenneetuma fudhannu. Residency'n yookiin trainingiin waggaa 3 eega finne booda bara 2015 irraa jalqabee hospitaala Minnesota keessa jiru tokkoo fi lama keessan hojjedha. Amma immoo waan amma jalqabne kanaan ka walitti hidhatu gaafaan residency keessa ture. Abbott Northwestern Hospital ka jedhamu ka Chicago fi 26 irra jiru. Hospitaala alaayinaan qabdu keessaa guddaa akka urjii isaaniiti. Achi keessatti leenjee ture yeroo namni afaan keenya dubbatu afaan Oromoo dubbatu afaan Amaaraa dubbatu
Dr. Oromoo tokko qabnaa barjaanii na fidaniitiin kilinika continuity clinic jaaniiti rezidantiin hundinuu waggaa 3 achi jiru san torbaan irraa waggu tokko namoota kana nu qajeelchanii nuti immoo akka doktara isaanii ka hangafaa yookiin primary taanee hojjechaa fi turre amma gaa inumaatu karaa biraatu seenu jirra mee gaheen kiyya sanuma fakkaata ammaa fi gaafitti aanu walumaan laaleetitti dabarraa. Gaarii gaa daawwattoota keenya namni ni dhalata ni jiraata ni fuudha ni dhala akkasumatti hormaan itti fuufa jidduu kanatti immoo namni dhukkubsata. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa tana yoo uumu waan lama qindiidhaan uume bishaan uume ibidda uume Rabbiin goggogina uume jidha uume Rabbiin dhiira uume dubartii cinatti uume fayyaa uume dhukkoo biratti uume jireenya uume doo biratti uume. Kanaafuu ilmi namaa harma hundaanuu walitti haajama waan ta'eef meegaa hospitaala lakkoofsaan hedduu Minisootaan qabdu keessaa akkasumatti kilinika Minisootaan hedduu qabdu keessaa jara keenya kana maaltuutu isaan kakaase dhiiroo maaliif kilinika kana banuun isaan barbaachise waan jiru meegaa gaafii takkaa fi lama isaan gaafane Dr. Obsa kilinika kana banuudhaaf maaltu isin kakaase maali kaayyoon keessan? Ayyee gaafii hundeen nu gaafatte maaltu isin kakaase wanni hundinuu wanni itti hojjamtuun kaka'umsa qabaachuu qabdi. Bikki nuti irraa kaane ani akkumaan jetti ogummaan tiyya internal medicine yeroo ammaan tanatti gartee eegumsi fayyaa haa dagaagu haa cimu malee aadaan nuti qabnu tabiyyatti qabnu hogguma namni yaratee dhukkubsate qofa mana hakimaa dhaquu takka jira biyyatti yoo dhaynellee eegumsi tajaajilu nuti argannu tajaajila gartee quuqaa namarraa buqqaasuu miti haa ta'uti eega kiiloomeetira yookiin maayila 1000 meeqa deemnee hireedhaan taatee rabbiin as nu fitee biyya sana dhufnellee eegumsa fayyaa ammayyaa hangafa addunyaa keessatti argamnu haa argamnu malee wantootiin akka aadaa wantootiin nuti baranne yookiin aadeeffanne namoota keenya ammallee afaan wallaaluun biyyuma silaa Minisootaa bikka silaa fayyaan eegumsi fayyaa gahaan jiru kana hanquulee gurguddoo nuti arginee jira. Mee tana guututti illee furuu baannu hanga tapharoo teenyaatti yoo kilinika bannee bikka afaan fiitiin tajaajilaman waan tokko wal gorsinee isaanirraa illee nutis barannee waan beeynuun immoo uummata kana tajaajillee tana keessa nutis muuxannoo horachuu ajrii harkachuu gaar namni tokko gaa nama tajaajilee egoisii tokko ujuraa qabaa ujuraa irraa argatu tanaallee namni tokko jiruu fi illee ittiin jijjiiruu immoo akka hangafaatti kan nuti irratti xiyyeeffannee ilaalle Afrikaa irraa dhufnee Itoophiyaa irraa dhufnee Oromiyaa irraa dhufnee Ameerikaa haa jiraannu malee akka Ameerikaatti jiraachaa hin jirru san jechuun maali wantoota tokko kan nu daangeessu karaa fayyaatiin kanamee karaa irraa mancaafnee uummata keenyaa tajaajilu kajoof lafaa kaane. Galatooma gaa soo namni as dhufu afaan Ingiliffaatiin tajaajiltan amma hatitiyya afaan Oromoo fi Arabiffaa xiqqoo beeti malee afaan Ingiliffaan beetu. So wanni adda godhu bakka kanatti maali Dr. Muhammad Amin? Fayyaa ta'e Sheekh Nasir. Wanni gartee waa hundarraa adda godhu afaan fiitiin himatanii afaan fiitiin tajaajilamanii dhukkuba kana gartee akkaataa namni keenya itti beekutti himamee fi gartee adda bahee fi dawaa tanallee akkaataa itti fudhatanii fi waan fudhataniif gartee ijoolloti idda ibsamee idda bahee fi akka gartee itti fayyadaman waan barbaadameef. Wanni kana jennuuf akkuma Dr. Obsaan jedhetti gartee wanni kana gartee waan hedduu dhagarraa gazee bakka daleennu kanatti waan namni keenya gartee itti fooyyessuu qabu tajaajila kana gartee kan itti bareeffamuu qabu tajaajila kana wanni kana kan ta'uuf gazee hedduu gartee wanni namni je'eef san wanni uummanni san je'een san wanni namni hiikeef san adda bahuu fi dhabdee namni kun dawaa tanallee itti fudhatee hedduu gartee tajaajilaan jiru kuni akka gartee
yoo gartee nurraa himamee fi afaan beekaniin gartee yaada beekaniin akkaataatti beekanitti yoo ibsameef ta'e namni keenya gartee dawaa tanallee likitti fudhataa dawaa fudhachuu hin qabnallee irraa gartee itti himneeti waan irra hin fudhanneef waan fudhataniif qacoollatti afaan isaan beekaniin gartee haala isaan beekaniin adda baafnaaf jedhamee waa yaadameef. Dr. Obsaan jetti dubbiilee isinitti dheeressu wanti kun tajaajila gartee beekituun bakka tajaajila gartee ijoollee biyya tana dhalattee ijoollee tanaafillee gartee fakkii tahaa jennee waan itti amannee yaannee fi ijoolleen teenyallee gartee nuraaltee gartee uummanni keenya tokko kana dalagee jira nutullee waan isaan caalu dalaynaa jettee gartee akka gartee tattaafattee fuuldura biyya teenyallee biyya bareedduu gootee gartee haadhaaf ebbaa fiillee gartee akka bareechitu waan yaanneef. Galatooma daawwattoota keenya akkuma gartee jaalawwan irraa dhageessanitti Dr. Obsaa fi Dr. Mahamad dhugumatti waan nama boonsaati hojiin isaan hojjechaa jiran keessattuu biyya kana keessatti namni akka malee icciitii isaa eeggata yeroo yaadduu inuu qabna abboowwan keenya haadhawwan keenya waan silaa namni biraa beekuu hin qabne isaanii fi doktara jidduutti hafuu qabdu fa'aa bakka isaan dhukkubdu himatanii bakka isaan dhibde gaafatanii osoo namni tokko isaan jidduu hin jiraannetti godhuun kun tajaajila guddaadha. Meegaa tajaajila kana hawaasni keenya argatuudhaaf guyyaan baniinsa gartee bakka kana eebbaa yoom irraa jalqabeeti kan tajaajila eegaltan yoom bakka kana eebbistanii hojiitti bobba'uu deemtan. Hayyee guyyaan baniinsaa rabbichi nu haa ga'u yoo rabbi jee baatitti aantu tana April 4 guyyaa Saturday yookiin sanbata xiqqaa sa'a 4tti akkuma aadaa biyya tanaatti biyya teenya kisimdaal murra jaanii asitti immoo ribbon cutting ceremony jira. Namni sa'a san yaadee sa'a san irratti yoo dhufe aangawoota magaalaa tanaa gurguddaallee eegaa jirra. Gaafsanii wal harkaan teenya asaa taatu hoggaa dhuftan amma kaameraa kanaan hulaa hunda seenneeti isin agarsiifnee turre arguun yookiin dhaqanii irra dhaabbachuun amanuu waan taateef dhuftanii edaa waan akkanaa qabna jettanii akka keessa hubattan guyyaa sanii isin afeerra. Eega ribbon cutting ceremoniin ta'e booda immoo sagantaan adda addaatti jiraachuu mala as dhufee namni hulaa seenee waan as jiru kan hunda daawwatee waan harkatti waan nyaatanii qushum godhaniis ni qopheessina gaafsanii akkasitti ammas foormiilee guutuu maaliif namni asitti baallamaan ilaalamtaa baallama saniif odeeffannoo dhuunfaadhaa asitti isinirraa qabanneeti koomitana keenya keessa galchinee isin hordofuu teenya. San qofaa miti biyya tana namni hoggaa mana hakimaa dhaqu waraqaa wabii qabaachuu qaba. Waraqaa wabii keessanis isinirraa galmeessine isin hordofuudhaan isin tajaajiluuf qophiidha. Hoggaa kilinika jennummaas yeroo dhukkubsatee namni kan dhufuu qabu hoggaa nagee qabullee kilinik mootoon teenya maal jetti your health and wellness is our top priority ja. Fayyaa fi eegumsi fayyaa keessanii tiifi wayyabummaa keessanii nutiif fiixeedha jaa. Fiixee saniif hoggaa nagee qabdaniis wanni tokko tokko ka urmii hojii deemu saalaa fi urmii eeggatee waan deemu jira. Age and sex appropriate preventative care jaanii biyya kanatti hanguma urmiin teenya ol deemtu wanni tokko tokko illaan tokko tokko qaama keessa jiru hanga dhukkuba ta'ee namatti osoo asiin baane isin laaluudhaan isin qorachuudhaan rabbi wajjin yoo akii nama wannoota tokko tokko osoo isinitti hin baane osoo qacalee yoo qabamu taate qacalummaa sanitti faliinisti barbaadamu waan danda'amuuf akkuma irra deebinee jennutti yeroo fayyaatis kun ammaas ijoolleen biyya tanatti ani doktara ijoolleellee miti nama 18 oliitiin tajaajila amiinfaa nama ijoollees ni tajaajilanii ijoolleen xiqqeenyarraa haga yeroo yeroodhaan kan laalamu qabdu jirti osuma nagee qabanii talaallii adda addaa fudhatanii deebi'ammaa soggaa urmii 18 faagaan ispoortii yookiin ispoortumaa jennuun namni afaan oromootti jijjiiruudhaafis ispoortiin tun waan fudhatama qabduuf jecha physical exam sport physical waan jedhamu tokko jira namni kun gartee fayyaa guutuu qaba haa ta'uuti rakkinni tokko tokko dhoysaa yeroo immoo ispoortiitti seente
gaagama sirra fidu tokko jira keessattuu hookam jaanii namni gartee kaa'immanii ka dorgommii ispoortii keessa seenee ka nagaya fiigee taphatu yeroo takka baaskeetbooluma tana keessattuu ka kubbaallee eeguma darbee keessa buusee faachi caljoofaa jira. Waan san faa screen godhuudhaaf yookiin gingilchanii ilaaluudhaaf sport physical kuni dirqama. Kun ammas travel medicine jira. Travel medicine jechuun namni tokko biyya takka irraa osoo biyya takka hin deemne dhukkuboota tokko fakkaata saaxila hin taane talaalliiwwan barbaachisu gorsa barbaachisu dawaa ammas imaltuudhaaf sinqeeffatanii deemaniin faa irraa argachuudhaaf namni osoo nagee qabuutu dhufee tagartee illaan biraa osoo hin dhalanne namni keessattuu waggaa yeroo hajjiidhaatis yeroo hajjiitaatis waan fudhatu qabu jira. Meningitis shot yookiin talaalliin sunis ni jirti. Wantoota guyyaa tokkotti himnee fixuu hin dandeenya ka gartee dhawataan isinis dhuftanii as bartanii nutilleen karaa barreeffamaatiin ta'uu waggaa dhuftanii baallama qabattanii isin ibsuu dandeenyu hedduutu jira. Kanaafuu wanni asitti tajaajilamuu taa'u waan bal'aadha. Kun akkuma Dr. Amin jedhe ijoollonni keenya fakkii nu godhatanii tanaa mita tana caaltu dura deemuudhaafi kun ammas bikkituun iddoo leenjiiti. Hojii irratti namni leenjaa san qofaa miti ijoollonni amma ol guddatan kuni tagartee sammuun isaanii bilchaattuu fi qaruutee taate dhuftee asitti mentorship kun observership namoota physician assistant ta'uu jechuu barbaadde pharmacist ta'uu barbaadde jette Iliyaas Usoofaa Siward Pharmaciitti ergine namni kuni muuxannoo irraa argatee dhugumatti yooniin karaa pharmacy deeme na baasa. Jee miizaana irra akka kaayyatuuf iddoon tuni qophii akkasitti qophiidha jechuu hawaasa keenya. Galatooma itti aansuudhaan isin ijoolleellee akka tajaajiltan Dr. Obsaan nu ibsanii turan. So iddoo kanatti namni umrii gaafa dhalaterraa haga duutti dhufee tajaajilamuu danda'amoo moo umriitu isa daangeessa asitti dhufee tajaajila argatuudhaaf itti aansuudhaan anammaa fakkeenyaaf doktoraan qaba. Doktoraan waggattis ta'ee jahattis ta'ee kan arkuun qaba. Anama fakkeenyaaf bakka isin jirtan kanattiin dhufee tajaajilamuu barbaada afaan kiyyaan afaan Oromootiin yoo jee achirraa asitti geeddarachuu moo takka jijjiirachuun hin danda'a jechuu rakkoo takka malee akkuma doktorri sun gaafii hin qabu gaafachuu danda'utti waa'ee dhibee kiyyaa waliin odeeffachuu danda'utti guutuutti waan silaa tajaajila manni kiliinikaa tokko hannu san takkarraa ilaa haga gartee waan barbaachisummaa teessantti hannitan jechuu. Wanni isin irraa irratti jiru mee kana wanni gaccibsitee dubbattu ammas guyyaan eebbaa sun sa'a meeqa akka ta'e bakki itti eebbifamus asuma hawaasa hunda nama nu daawwachaa jiru hunda afeeraa jirtamoo kame? Yeroo dhalatanirraa namni urmii manguddummaa keessa jiru hundinuu asitti dhufee tajaajilamuu danda'a. Maaliif manni kun maal jaa family clinic jaa maatii jechuun daa'imarraa hanga manguddaa waan taateefi wanni nuti kunoo odaa jalatti maatii keenyeefillee sanumaa fi asuma dhiyaadhaatii itti tajaajilamaa jenna. Wabii fi dabarfachuu irratti namoonni tokko in network waan jiru jira. Inshuraansii yoo isin daangeessuu baatte namni hundinuu asitti dabarfatee akka tajaajilu goona. Ammas akkuma nuti guddachaa deemnuun gartee sarviis yookiin tajaajiloota babal'isaa waan namni keenyatti hajamu hundaa'u dagaagsaa deemna. Akkuma reefu jennetti galmeen fayyaa yookiin medical record sun maal nu gargaara waan ati amata 5 amata 10 doktara kee bira dhaqaa turte teenyee gaafiidhaan si gaafachuu maaliif namni tokko seenaa fi beeka malee qorannoo laaboraatoorii hunda yaadatu raajiin isaa maal akka turte yaadatu hoggaa dabarsan immoo request for medical record jaanii jira jechuun iyyannoo galchaniiti abalu kun asitti dabarfachuuf deema waan galmee isaan ergaa galmee ni dhufti nuti immoo san fuuneeti koompitara keessa keenye maqaa nama saniiti jalatti wanni kun deebi'ee tuulame kootaraa keessa galee yeroo ati dhuftu wanni hundinuu haareen taatu jechuu yoo dhifkaan haareenis fidde malee
waa'ee keetii achi keessaa kompiitarri fiifuu akka hapheetti qabee achi keessa nuuf ta'a jechuudha. Gaaffii takka tarree fu'aati kaaftee namni waan fi haasawaa waa'ee namaa haasoo kuni wanni naafati haasoynu nu lameen jidduudha. Warra kiyyatti himuu hin danda'u abbaa warra keetillee yoo na gaafate yoo hayyama kee qabaate malee itti himuu hin danda'u jechuudha. Biyya tanatti hiphaa jaanii hedduudha gajjabeessanii himanii namoonni ogummaa doktoraatti seenu kakuu jira. Nama kana akka miine lammaffaa namni kuni murtii waadaa seena. Nama kana do no harm namni mana namni ogeessa fayyaa do no harm tokko kana. Lammaffaa immoo namni abbichi tajaajilamu suni hanga ayiliin isaa aqliin isaa dandeettiin sammuu isaa ifiif muree murteessuu danda'utti autonomy qaba. Birmadummaa qaba walabummaa qaba jechuu qaama ifii irrattii fi eegumsa fayyaa ifii irratti. Saniifuu anaami akkasii murteessu siitu murteeffata jechuudha. Daangaa eeggannu jira warri asitti tajaajilamulleen akka haajamtootaas dhufuutti daangaa isaanilleen eeggatanii jira jechuudha. Doktora isaaniirraa jidduu walitti dhufeenyi keenya gartee warra walitti dhufeenyi keenya maali? Ati haajamtu ani immoo nama dandeettii yookiin ogummaa haakimummaa qabuun si tajaajilu jechuudha. An tajaajilaa keeti fayyaan immoo harka rabbii jirti. Hangumaatimmaas jala deemmattee waan gorsa jala deemtee fayyaa kee eegdu jechuudha. Akkuma lubbuun abbaa inni amantanii inni jaansanii saniifuu dubbii Ustaaz Naasir reefu kaase tagartee hama ala deemtuu fi jette namni kun nama Oromootii ganda tokko keessa wal beeyna deebi'eeti waa'ee kiyya alatti biifaa kajoosanii rabbiilleen naman dhiisu heerri biyya tanaalleen naman dhiisu. Saniifuu namni taraadawee nu amanee waan barbaachisu san qomarraa buqqaasee nutti hime akkasitti fayyaalleen dhufti. Wanni nuti bakka kana banneefillee saniifi danda'amtu gartee hanga gartee isin ifitti amantanii nutti amantanii rabbi keessanitti amantanii fayyaa tanaan barbaadan jettanitti waan barbaachisu waan gaafatame san deebisanii waliin daangaa jiru wajjin oofachuu teenyaa jechuudha. Sanumaan xiqqoo waan reefu jette san irra buusuu barbaada. Daawwattoota keenya egaa dhageessan yaamisa isaaniitis dhageessan yaamisi isaanii yaamisa maatiiti. Uummanni hojii dhuunfaa isaanii tan silaa gartee tamataan itti isaan hin dhukkubne tagartee dirqamni kanaa gadi utee malee kanaa ol itti hin jirre dirqama silaa namaaf hojjetan san dhiisanii hawaasa keenyaaf hojjanna. Uummata biraatillee fakkeenya taanee fi if dandeenye if taanee hawaasaa taanee biyyaaf taanee sabaa sablammootaaf illee taana ja'aniiti bakka gartee alaa kulli haal fagoo miti isinirraa as naannoo kanallee namni baasaan deemtanillee baasni isin fiduu danda'a. Kanaafuu bira dhaabbadhaa hamilee isaanii eegaa. Hamilee isaanii eeguun if guddisuudha. Isaan guddisuun if guddisuudha. Isaan jabeessuun if jabeessuudha. Jaalawwan keenya kuni rakkatanii qabeenya barbaadaa miti. Yoo ala gabbaan irra dalagan irra argatan. Namni hawaasaa dalagu hoggayyuu hedduu miidhama irra guddaa. Kanaafuu bira dhaabbadhaa waan dandeessaniin inshuraansiin gara isaaniitiin wanni hundi clear taana fakkaata nuuf ibsanii mee kanaas nu ibsa. Inshuraansii namni adda addaa qaba. Inshuraansiin hundinuu isin biratti tajaajila argachuu ni dandeessi waan jedhu mee gara Dr. Obsaa Eegisoota Mahamadaamiin irratti haajabisu. Kareefuu ati jette iddoo irraa kaasaa. Iddoon teenya bikka tarsimoo bikka mijjooytuu hawaasa keenya qubsuma isaaniitiif karaa ji'a kanaan seempoolii immoo raasaa Minneapolis jirra. Raasaa haa jennu walqixa isaa jiraatu malee xiqqoo malee maali daangaa Minneapolisii fi Kolumbiyaatti jirra. Achiin gadi immoo qubsuma Oromoon keessa jiraattu Bileen, Fridley ammaas yoo xiqqoo akka gabbuune karaa kibba dhihaa Brooklyn Park Brooklyn Center kun hundinuu karaaleen gurguddaan 694 kun hundinuu asitti mijjeessee jira. Biyya tanatti bobbaa galtii makiinaa waan taateef yeroo gabaabduu keessatti dhuftanii deebitanii ammaas yoo bikka fedhan jiraatanillee bikka garaan jiru millee waan hin hanqanneef jecha barbaadanii mana kana dhuftanii itti tajaajilamaa isiniin jenna. Waa'ee inshuraansii ilaalchisee Dr. Aminitiin achi deebisa.
inshuraansiin biyya tanatti wabiin fayyaa akkuma namni makiinaa oofu wabii makiinaa qabaachuu qabutti ka fayyaatis qabaachuu qaba. Yoon qabaanne hoo iddoo tanatti akkaataatti namni itti tajaajilamu san fuuldura bal'inaan isiniif ibsuu dandeenya. Ammaaf immoo waan inshuraansii jedhamu waan wabii jedhamu hundaa'u iyyannaa galfannee tartiibaan wanni hundinuu walqixxaawaa deemaa jirti. Bikka kana namni yeroo dheeraaf eeggachaa ture sababaan nuti keessa finnee akka bareechinee kukkuullee haa ta'uuti immoo miila lafarra harkisaa turreef hanga wantoonni akka wabii kun karaa qabatee namni tokko waggaa ulaatana seene osoo gadi hin deebine tajaajilamuu fi yoo rabbi fedhe egaa Apriil 4tti sa'a 4 irraa jalqabee haga ishaa'ittuu iddoon tun guyyaa eebbaa taatee baniinsa gartee guyyaa san fathii makka haa taatuufi jenna. Rabbiin obboleeyyan keenyaas waan isaan yaadanii ol kiliinika kana qofaa miti kiliinika hedduu kan dameen isaa guutuu Oromiyaatii fi guutuu Afrikaa wal gahe Rabbi haa taasisuuf jechaadha. Yaada muraada isaanii Rabbi haa guutuuf nutillee dhukkuba gartee nu rakkuu fi miidhaa nutti hunda Rabbi nurraa haa qabu jechaadha. Hanga namni dhukkubsanne hin jiru gaa dhalateeti yoo dhukkubsannees uummata kana harka isaanii Rabbiin sababa nu godhee dawaa nu haa godhu jechaadha. Namni isaan bira dhufe Rabbiin akkuma sanitti haa fayyisu jenna gaa. Rabbiin sababa dawaa Rabbi isin haa godhu. Kana gaa daawwattoota keenya wal bira dhaabbadhaa wal gargaaraa kuni arra takka jennee lama jenna obboleeyyan keenya kun asumatti barumsa isaanii xumuratanii Mahamad Amin nama muuxannoo gartee hawaasa Oromoo bira dabree faranjiitii fi hawaasa guutuu addunyaa Minnesota Ameerikaa keessatti tajaajilaa jiru. Dr. Obsaaleen akkasumatti hospitaalaan gartee gurguddaa keessa hojjechaa jiru. Uummanni kun mata muuxannoo qabu irraa illee baradhaa birallee dhaabbadhaa hottaatii gartee tajaajila isaan isinii jecha banan kana irraa furadhaa isiniin jenna. Haga sigaa haga sagantaa yoo dhaamsa mahayyii isaan qabaatan gara isaaniitiin dabarsa. Yoo dhaamsi isin biran jiraanne asumatti xumurra. Adreesumaan isinii kennuu barbaada. Iddoon taa'umsa teessoon asii 3638 Central Avenue Northeast Minneapolis Minnesota 55418 namni Minneapolis irraa karaa kaabaa deemu Highway 65 yookiin Central fudhateeti oloo deema yoo Minneapolis irraa akka ba'aa jirtanitti ilaa 35 dhuftan osoo ifaa 37 geenye gammayxanii akkaataan itti mayxan immoo akkuma bika baaburrii ittiin qaxxaamuru dabartanii yoo mayxan jala kanaan dhufuu dandeessan yoommoo achi bira dabartan ifaa 37 irratti bitaa gortanii marfattanii mana kana waggaa bira geessan cabsattanii paarkilaatii seentan jechuudha. Telefoona iddoo kanaa bilbiluudhaan nu qunnamuu ni dandeessanii 612-345-5535 namoonni ilaamaa gartee asitti tajaajiluudhaaf nu gaggaafachaa turtan ammallee nu obsaa jenna. Obsi keessan xiqqumaan nu hafee yoo rabbi jee ni fixanna. Finneeti waan hundaa'u eega xayyaar goonee qophooyne isinitti dabarsuuf teenya. Akkuma jennetti amma manuma dhaabbatu kana gartan malee karaa keessaatis namaas leenjisuudhaan namoota iddoo dura waggaa ol seentan nagee isin gaafatee isin tajaajilurraa hanga warra keessa dalagee laaboratorii dalagutti wantoota akka wabii kanallee karaa qabsiifnee waan hunda fixuu irratti halkanii guyyaa irratti hojjechuu jirra. Gartee jaataniin takka waggaa alaalaalan hin mul'attu immoo abbicha keessa jiruutu beeka. Hundaafuu kun hundinuu tajaajila keessan tajaajila guutuu godhuuf irratti hojjechuu jirra. Apriil 4 guyyaa sabtiitu oola. Namni daqiiqaa 10 illee dhufuu danda'u ta'e gartee bikka taa'anii turanii waan hin taaneef dhufanii iddoo tana ilaalanii akka irratti argamtan bikka kun gaa akkuma jennutti bikka seena qabeessaa yeroo duraatiif kilinika akkanaa asitti hundeessine uummata keenya tajaajiluuf waan godhaa jirruuf jecha be part of history akkuma jaansanitti koottaatii waliin harka wal qabne waan kan ol kaafne waliin haa guddifnuu jenna. Wal harkaan teenya yoo rabbichi nuun hafe guyyaa April 4 yookiin elba yookiin ebla 4 sa'a 4 argitanii 4 akka guyyaa san yaadadhaati koottaa asitti wal argina fayyaada jazaakallahu khair. Dhaamsa maayyii kan hin qabu jiraate gartee wal gartiin teenya asaataatuun guyyaa April 4 2020 zaa 4 irraa zaa booda jechuudha ilaan gazaa 9 waliin haa turru wanta kana gartee
bakka bareedduu agoonu. Gaarigaa Oromiyaa Islamic Television isinilleen guyyaa irraan tanaa stuudiyoo keessan lakkistanii dhuftanii har'a stuudiyoo keessan inumaa family Central Family Clinic godhachuu keessaniif galatoomaa isinin jenna. Warroottan dhaamsa kana waliin daawwachaa jirru hundi keessanuu sheer godhaa maatii keessanitti himaa koottaatii gartee namoo asitti galmaawaatii tajaajila itti fudhadhaa isinin jenna. Tajaajilli kun irra deebi'eetiin ja'a keenya kasaaniitii miti keenya namni gartee nuuf hojjechuuf nu gargaaruuf nu jecha as jiranii kanaafuu dhuftanii jabeessuun abshiru jechuun isin duuba jira jechuun hamilee isaanii eeguun nurraa eegama. Isaanuu ifkannanii waan qabaniin waan dandahaniin walitti gartee waan dandahan fidanii tajaajila kanuudhaaf murteeffatanii lafaa kaanii jiran dhuftanii gaa guyyaa kana gartee galatooma baganuu jiraattan baganurraa dhalattan nu boonsitan jechuun kunigaa yaaminsa lammiiti. Kanaafuu namni namaan tola mukni baalaan tola mataa keessan akka ol qabattanii deemtaniif akka yoomiyyuu gartee simaa baloon waan isin hin beeneef waan isin beeytan isin hin dhamaasneef afaan keessaniin qulqulluudhaan waan barbaadan gaafattanii deebisa argachuu dandeessan. Haga gartee sagantaa bira tul deemuu turtii gaarii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله